Akkam jirtanii wayyaadha. Dirqaanee nageenyi kiyyaan qilleensarraan bari'ee isin haa dhaqqabu jedha. Otoo rafni galgala kana isin dhaqqaba jedheetiin keessattuu warra Awustiraaliyaa, Yuuroop jirtan kana warra akka carraa ta'ee walgahii irratti hirmaattanii turtan already waan godhuu qabdan hin beektanii. Warra akka carraa ta'ee walgahii irratti hin hirmaatine Deemka keessaan quunnamaa jirtanii haala adda addaarraa biyyarraa illee jechuudha. Yaaduma tokko isinii dhahama jedheetini. Warra Yuurooppii fi Awustiraaliyaa irra jiru sagantaa Awustiraaliyaa fi Yuurooppii jimaata irratti qopheessaa jirra. Addatti just wannuma godhamaa jiru haala akkamiitiin akka godhuu dandeettanii, tempileetii akkamitti fayyadamtanii. Ammaaf tempileetii gabaabaa xiqqoo takka beesikitti jira. Abrahaama adeemumaan sirreessaa deemnee jennaa wanna fakkaatu wanna ta'urraa kan jedhu. Jala bu'aa deemaa isin jedha. Ollaa.org/hunger strike yoo jettanii waan barbaachisu wanna isin barbaachisu achirra jira. Maal isin fakkaatan walgahii irratti nam tokko garmaa isaa gubateetiin komantii gargarii illee argaa patishina uumnisa irratti illee bara maraa kanuma goonaa bara maraa wanna namni waan qabu darbate sodaachuun jedhamu jedhani. Nullee waan qabnu haa gootanii fi asitti deddeebisanii dubbadhee yaada adda addaa isin ibsa. Kana jechuun ammoo kanuma qofa godhaa jirrallee isinitti hin fakkaatina. Wanni nu godhaa jirru telefoon bilbilaa godhaa lakkii warra Ameerikaa qofa warra Yuurooppii qofa akkasillee dogongorinaa. Warra garaa isin gubatee kadhadhaallee nu ergitanii warra dubbisaa jirru warra adda addaa keessaa illee jira. Namoonni baay'een illee dubbisaa jiranii. So waa hedduutu yaalamaa jira. Garuu isin akka nama tokkootitti teettanii ilaaluu manna maal godhuu dandeettan kan jedhuu fi gorsa saniif as dhufee isinitti maalkanii guyyaa atleast guyyaa 2-3 kana deebi'ee isinitti maal jiruu fi harka keessanii irratti maaltu jira kan jedhu. Gaaffilee garii kan amma asirratti dubbadhu ammoo akka walgahii irratti kan namni gaafate jechuudha. Walgahii kaleellee nama baay'eetu dhufe, har'allee nama baay'ee dhufe. Hopefully information sufficient argattan jenna. Warra Yuurooppiitii fi jimaata ingoonaa sagantaa abdiitii waan marayyuu ollaa irratti follow godha. Ollaa irratti because adda isin erguu waan hin dandeenyeef achi dhaqa laalaa jedha. Tempileetiin achi jira. Akkamitti akka bilbilan, akkamitti akka ergan. Tempileetiin kun Yuurooppiillee, Awustiraaliyaallee bakka maraayyuu hin fayyadee jira jechuudha. Ammaa fi make sure san godha jedha. Kan biraa galgala kana qallab kana jette kana keessa hiriira guddaa hin jiran beektan. Isteetni martinuu nullee Shikaagootti bakka maratti baasin hin jennee jira. Hiriira baatan kana irratti suuraa ka'aa, viidiyoo waraabaa dandeettanii miidiyaa adda addaatii ergaa nuufillee ergaa jenna, isin sheer goonee jenna, dookimentillee goonee jenna jechuudha. Akka hamilee uummata keenyaaf ta'u uummanni keenya akka ka'uu qaba. Uummanni keenya akka biyyaa isin laalee akka ka'uu waan qabuufi kanaafuu boru hiriira yoo baatanii wanni baatanii mana keessatti illee ba'uu dandeettan lafti qorraa waan taateef nuti kan jiru kan akka malee negatiiviin inni qorraa misootaallee ni qorraa. Kanaafiyyuu hiriira bahaa bakka itti baatanitti bahaa walgahaa tokkoffaa irratti hiriira baatanii booda petishina isaa hin godha. Hiriira baatanii walgeettan waraqaa irratti waraqaa fuudhaa petishina guutuu maal jettanii waa hedduuf isin fayyadee jira. Gaafa isin hin dandeenyeef isin fayyadee jedha. Petishina isaa hin godha. Kun immoo petishina onlaayinii erginee jira. Petishina namni ammoo kan nu katabne koppii godhee uumee jira. Careful yaa. Ollaarraa qofarraa isaa hin godha jedha. Kun kan lammataa kan argee jedhee meeseejiin kennuma garuu nama biraatti uumee jedhee petishina bakka 2-3 yoo uumnee jedhee isin hin fayyadu. Nama baay'eetu isaa hin gootanii jirtanii argee jira. So itti bareeda. Wanni godhuu yaada qabnu petishina sanii fudhattanii koongirasii keessan bira dhaqxan. Fakkeenyaaf amma duratti haguma nama 2,000 akkanatu saayin godhee jirantti fakkaate soofaar san fudhattaniitiin warra bira dhaqxaniitiin kun namni 3,000 waan kana jedhee jira jettaniini. Akkasumas immoo hiriira baatan kana irratti kabaruu irratti waraqaa irratti saayin yoo gootanii waraqaa sanillee qabatanii dhaqxanii kunoo hiriira kanatti baanee kan saayin goonee takka 2-3 gaafataa jirraa kana jedhu. Kana keessaa hatattamaan warri isinii haa godhuu barbaadan isinitti himuu barbaadu. Qalbiin haa dhageeffatanii barbaadu akka warri isinii wal gahuu gaafadhaa jedha. Because saayitii irratti waa mara qopheessinee jirra. Nambara telefoona bilbiltuu akka maal jettu, meelii yoo ergitu akka maal jettu qopheessinee jirra. Garuu yoo dandeettan
DC lakkoofsa DC keenya amanuti. Lakkoofsa DC otoo hin ta'in lakkoofsa kan magaalaa keessanii sanii bilbilaa. Kesteeta keessanii sanii bilbilaa. Because yoo DC bilbiltan isa advokeetii taatan maka kennaa taatanii jechuudha. Yogguu magaalaa sanii bilbiltan ammoo you are voting power. Warra sagalee kennuu dhageettii guddaa qabdan. Eega bilbiltaniin booda gaafiin keessan maal ta'uu isin qabate fakkaate. Because mala isin barbaachisa yookaan immigrantiidhaan dhimma immigrantii kana eenyuun dhageeffatu. So ammoo telefoona isin jalaa kaasanii jedhanii especially lookoo bilbilaa isiniin jedhee jira. Dhimma biyya alaa eenyu dalagaa jettee maqaa gaafatta. That's very important. Dhimma biyya alaa eenyutu dalagaa jettee fakkeenyaaf Leslie isiniin jedhanii yookiin Janet yookiin Caaltuu Oromollee ta'uu dandeetti. Ayyee Caaltuudha. Caaltuu iimeelii naa kennaa jettaan. Okay. Caaltuu iimeelii egaa argatteen booda iimeelii itti erguu dandeetta. Yookaan immoo gaafa lammataa xiqquma turtee bilbiltee Caaltuu haa dubbisuu yookiin Janetiin haa dubbisuu yookiin I don't know Sam whoever nama dhimma Afrikaa biyya alaa laa'u kan dubbistee jette jechuudha. Gaafa isa qajeelaa argattee jettee gaafii kan kee kana naa godhee torbaan hadhaa guyyaa hadhanatti deebi'ee jetta. Ammatti ka barbaadaa jiru waan achirra jiru si galee gaaffilee warroonni beelarra jiru gaafate kennee hatattamaan akka mootummaan deebisu barbaadna san deebisuu fi warri biyya alaa kun si galee wanta akkasii bilbiluu hin danda'u. Warri jarri gochuu danda'u departmentiin akka dhiibbaa godhaa jiranii amma buruyyuu abdeetii biraa waa'ee Yuuroop irraa hoo ganamaan booda isiniif himee jira. At least waggaa yoo itti jira meeshaan akkasumatti dhiiseetiin ammaa fi warri kun dhiibbaa because ilaala kana qofaaf miti resolution tokkollee sanatti illee kaawusii illee draaftii irra jira isiniin jedhee jira. Recommendation kennaa isinillee kennaa isiniin jennee jira. Sagaleen amma isin gootan sanirratti illee bu'aa guddaa fida for long term. Wanni Itoophiyaa Tigraay qofa otoo hin ta'in walumaa gala irratti iyyuu dhageettanii jirtani. As Ameerikaa keessa otoo hin ta'in Yuuroopitti illee it is in discussion. Warra Oromoo illee walitti fidanii dubbisanii jiru nama akkanaan jedhanii warra Jarmanii. So kanaafuu haasaa keessa jiru this is the time gaaffiin keenya akka deebisan. Biyya alaa ta'ennee lolaa hin jiru. Warri loluu qaba. Warri iyyuu qaba. Warri hatu. Wanni nu martinuu waan dandeenyu godhuu qabna. Amma yeroo kanatti ammoo karaa dubbataa jiru ru'ii hidhamtoota kanaa baraaruuf isiniin jedhama. Warri keessaanillee hiriiraaf qophaa'aa jirtan Oromiyaa keessa quunnamaa jirtan hin beekaa. Sometimes akka malee biizii ta'e isin jalaa kaasuu dhabee warra biyya qindeessu ijoollee hedduutu jira. Ani biyya irratti fookasin ta'ee amma more engage ta'uu yaada qaba. Amma booda haalli waan naamichaa haa jiruuf engage ta'uu yaadan qabaa wanni isiniin jedhu achirratti wanni isin gootan. Wanni isin gootan bu'aa guddaa qaba because jeeqamiinsi biyya keessaa ka'u sochiin biyya keessaa ka'u biyya alaa kana ho'isee jira. Biyya alaa ho'isee qofa otoo hin ta'in mootummaa Ameerikaallee ilaalchisaa akka Oromoo irratti xiyyeeffatu gaafii akka Oromoo deebisuu fi dhiibbaa guddaa godha. Kanaafuu kan biyya alaa keessaa hin dagatinaa jedha. Inni asitti as deebi'uu fi biyya biroo baatanii wanni isin gootan patishiin isaanii godhaa isin jedhee jira. Patishiin akka biraa immoo waraqaa irratti patishiin lammataatu jira kan pirezidantiif qopheessine suni irratti isinii kennee isinitti gochuu dandeettanii isanillee akka galchitanii fi kan biraa akka sadaffaa irra akka gootanii koongiresiin keessan akka isiniin wal ga'u gaafa waamaa jedha. Walgeessa irratti ammoo isteeta hedduu irratti isin wajjin hirmaadhee jira hin beektani. Warri anis wajjin hirmaatin ammoo ijoolleen beektonni hedduun ni jirti. Akkuma ta'e wanni isin godhuu qabdan amma akka warri kun taa'ee isiniin mari'atu. Rakkoo keessan akka dhagahu because isin warra sagalee qabu citizen biyya kanaati. Kanaafiyyuu warra kana affeedha nu wajjin nutti kootaa isin dubbachuu barbaanna jedhani. So that is one of your demandii keessan keessa kan godhuu qabdanii yogguu koongirasii qatabdanii as magaalaa Chicago illee warra jirtan kun amma filaayirii keenya argitanii jirtanii bakka walgeenyuun beektanii. Miidiyaa adda addaa qunnamaa isiniin jennee jirra. Koongirasii keessan affeeraa isiniin jennee jira. Gowwaa hin ta'in hamileen keessan cabeetiin mana wallaattanii taa'inaa ayyootti jedha. Because ayyoo hedduutu obboleeyyan hedduutu biyya Middle East natti boottanii natti bilbiltan. Anillee si wajjin boonneetii homaa gochuu hin dandeenyu. Garaan booyaa hidhannee garaa keenya ammoo dalagaa keenya itti fufuu qabnaa jechuudha. So warri Middle East warri bahuu hin dandeenye kanammoo
dandeenye immoo biyya keessatti bilbiltaniitiin akka warri biyya keessaa bahu bakka mara bakka hedduu bahaa jira bakka hedduu kanatti ittiin tan kana garii securityidhaan hin dubbadhu akka bakka karaa isin hin cufne kanaaf wanna dandeettaan hin godha isin jedha wanni guddaan dhaabsa kiyyaa so warri middle east jiru kan hiriira bahuu hin dandeenye warra biyyaatiif haala mijeessaa qarqaara amma gaafii tokko mucayyoon takka kanatti himte keessaa mallaqaan qarqaaraa turtanii labbeen mallaqa keessan fudhattee wata hiriira illee hin goone hameen isin cabina warra gurmaa'e kana laalaatiin anillee amma moo engage ta'a isin illee qara engage hin taane hin beekne hin goone waa'ee hariiroo kiyya direct libii wajjin hin qabu amma ni jaaliin qarqaaree jedha garuu ijoollee hedduutu jira naannoo akka hariiroo miidiyaan Oromoo OMN illee hin jira kanaafiyyuu warroota kanneen fayyadama itti fufaa isin jedha kabira maalidha sagantaa kamisa ammoo debrief kadu harbaa boru hiriira jennee jirra. Hiriira baatan kanarratti ittishina godhaa koongiresii keessan beellama gaafadha akkasii wajjin taa'u akkasumatti immoo achirratti waraqaa saayin gadha. Waraqaa saayin gootan kanarratti maqaa guutuu fi teessoo keessan kaa'aa jedha. Maqaa guutuuf teessoo keessan lakkoofsallee yoo ta'e bareedaadha. Nufillee ergaa nulleen kennee jenna because eventually wanti nu godhaa jirru maal isinitti fakkaata. Amma namoonni baay'een keessan baay'ee gammadanii jirtanii waan nu godhaa jirru kanarra. Wanti nu godhaa jirru kana amma baanee isin dubbannaa jirruuf ji'oottan hedduu karaa kana sirreessuu nuti fudhatee jenne. Bakka har'a jirru ammoo boruu kanarra wayyaa'uu nu barbaachisa. Warra kanarra wayyaa'uuf ammoo instituutiona nu ijaarachuu nu barbaachisa. Ayinnoo kanaaf nu qarqaartan, naannoo kanaaf mallaqa kennitanii nullee akkanii guyyaa Oromoon bara maraa bu'ee yeroo marayyuu si galee namni Oromoof dubbatu manni tokko jiraachuu qaba. Mana san ijaaruutti jira. Manni sun ammoo humnaa fi yeroo fudhata harkuma tokko ijaaruu hin dandeenye sanuuf sirreessaa jirra. Ammayyuu yeroo jalqabaatiif wanni isin barbaadan tempileetiin bakka tokko irratti akkamitti akka bilbiltan imeelii akka ergitan all of that instruction bakka tokko isin qophaa'ee jira. Wanni isin katabdan wanni isin soxxan tokko hin jiru. Yuurooppillee taatanii kan Yuurooppii fi Awustiraaliyaallee Kanaadaallee guyyaa lamaan kana keessatti eenyu akka kontaakti gootan kaa'uuf deemna. Ammaa fi kan Ameerikaa qofa kennee jirra. Kan Yuurooppii kan Jarmanii argannee jirra. Ijoollee keessan dargaggoota illee jiraatanii ooyaallee walgahii keenya kan dargaggoonni qopheessite kan harbaa irratti hirmaadha. We really desperately need you guys. Isin humna qabdan, beekumsa qabdan, Oromiina qabdan teknooloojii irratti. Oromiinaa fi beekumsa keessan amma Oromoof yoo ru'ii oolchuu barbaaddanii kootaatiin nutti hirmaadha. Waan isin jennu kana godhaa isin jedha. Sigalee tokkoffaa akka gootanii xalayaa haadhaaf abbaan keessa erguu dadhabe kana gara laafaan akka ergitaniif ofii keessanii katabuu fi kan meeseejii nama dhiba hin beeka because achi waan tureef sigalee maal jenne gaafiin keenya maalidha. Amma kan akka hin taanee fi afaan keenya gaafiin keenya strictly forward waraqaarraa dubbisuu qofa. Erguudha waraqaa dubbisuu qofa akka afaan tokko taanuuf jechuudha. Kan waliin nuti follow up goona jechuudha. Egaa isin bilbiltanii haala mijeessitanii booda nuti akkuma humna guddaa hin qabnu hin beektan. Nama xiqqaan dhaaraa jirra. Saba miliyoona 50 dubbataa jirra. So you can imagine waa guddaa nu barbaachisee jedha. Kanaafiyyuu isin gabaabsee jedha galgala kana kaas bahee fi warra Yurooppii fi Awustiraaliyaa jiru lafti waan bari'aa jirtuu fi Integatina ainnoo hamileen keessan tuqamtee jirti. Ainnoo waan biyyatti jiranillee looyerallee maatiillee dubbisee quba qabaa akkuma keessan garaana nyaatee jira garuu garaa keenya hidhanneetiin dhugaa isin jira Oromoo ta'ee warroota kanaaf kan dubbataa hin jirre yeroo kanatti sabboonummaa isaa ani sabboonummaa Oromootu hin ta'in sabboonummaa ajandaa biraa natti fakkaata. Namni kun Oromoof jedhee du'a isaa filatee jedhe. Oromoof jedhee biyya galu qofa osoo hin ta'in mana hidhaa keessatti qabsuun qabbanoofte ani haa wareegamu jedheetiin guyyaa guyyaadhaan nyaata deetiin ajjanaa isa fakkaataa jira. Yoon kun nutti hin dhaga'amini yoo kun nu boochisin nu hirribaan nu kaasini wanni nu kaasu hin jiru. I think maqasaa kee kaadhaa irratti ka Maartin Luther King jedhan fakkaate. Marratti jedhe sigalee gara jabeenya diinaa osoo hin ta'in cadhisiinsa hiriyyaa kiyyatu yaadatamaa jedhe. Gara jabeenya diinaa utuu hin ta'in cadhisiinsa hiriyyaa kenna. So cadhisiinsa warroota Oromoota cadhisiinsa Oromoota obboleeyyan kenna waan ta'aa jiru kanarratti akka gammachuutti ni ilaalee jedha. Du'iinsi beelayiinsi warroonni of ajjeesu kunniin gariin carraa akka bareetti warra laalutu jedha fakkaata. Oromoon kumaatama akka jiru. Yeroo akka Oromoon du'u yoo du'u malee namaan boonu gaafa Haacaaluu san kaanee maraanne
jijjiirama guddaa fiinee jirra. Oromoon du'uu qaba eega du'een booda boonnee jennaan noo otoo hin du'ini jarrillee jettee jirti. Gaaf nu du'e nuun barareffatina, nuun booyina, nuun gaddina, nuun faarsinaa jedhanii jiran. So carraan qabdan amma yeroo gabaabaa kana keessatti gochi biyya keessatti godhamu immoo impaaktii guddaa qaba. Oromootiyaa hayyootii abboo kee biyya jirtanii amsi guddaan isiniif jedhu haala dandeettaniin hiriira kanatti karaa tarkaanfadhaan jedha. Kuwwan ammoo abbootiin amantaa, abbootiin qabeenyaa, abbootiin adda addaa kan mootummaa dubbisaa jirtan. Seenaa kana irratti otoo isin biyya jirtanii mucaan daa'im dhalate. Mucaan kun eenyummaa isaatiif du'aa jira. Qixa ka ajjeeseen qixatti sirna naftanyaattis ajjeesaa jira. Sirna naftanyaa kana keessatti ammoo harka keessaa qabdanii isiniin jenna dhiibbaa guddatu irra jira. Dhiibbaa guddatu jira. Dhiibbaa kana irraa dhiibbaan guddaan kan barbaannu ta'uu qabu kan isin kaastanii isiniin jedha. Gaaffii yoo qabaatan, yaada yoo qabaatan, teempileetii websaayitii irratti isinii wayyaa'uu qaba jettanii argatanii obviously nuti isin dubbattanii qofan goonu waan tokko laalleetiin in ta'u jenneetiin akka dhaabbatti murteessineetti deema jechuudha. Atummaan natti ergiteef hin fudhadhu. Siigalee as taa'ee ajajamtuudha miti siigalee anaasitti bulchituudha. Waan hin ta'u jedhuun fudhadha. Sun natti ergaa ilaallee jennaan. Kuwwan immoo ijoollee keessan harbaa dargaggoodhaaf qopheessinee jira isiniin jedheera. Kan qopheesse sagantaa kana ijoollee dargaggoo ollaarra jirtu. Ani ammoo gaaffiif deebii irratti hin hirmaadheetiin isin gochuu barbaada. Ijoollee kana dhibbaattuu samarii kana keessa nu irratti baalantiir gootanii turtanii dargaggooteenna kottaa deebi'aa isin yaannee jirra. Ammaa yoo jettan yeroo jalqabaa turree infraastiraakchara hin qabnu turree ijaaramneen turree waa hedduu hanqinna baay'ee keessatti dabarsinee jennee hadda ammoo baay'ee qophoofnee wanni isin gootan bakka isin gootan bakka isin jijjiiramatti gootan marti nu qophaa'ee waan jiruuf warri kalee hamileen yookiin ollaan ganaa ijaaramne jettan amma jijjiirama guddatu jira. Kanaafuu kottaa deebi'aa uummata Oromoodhaaf sagalee ta'uu yoo barbaadanii kanaaf isiniin jedhama. Kun immoo hiriira guddichaallee waan adda addaa ilaalaa jirra. Warri abiliif kanaan jedhan warri Jarmanii guutuu keessatti gaafa maarchii 3-4 goona jedhanii maarchii tokko akkuma beektanii guyyaa murtii filannoo dhaabni Oromoo filannoo keessan seenan baaka jedhu. Warra dhaaba keenya hayyaduroota akkasumatti waan jarri godhaa jirtu hanqina jaraarra akkasumatti ammaaf callisee because dhadhisiinsi jaraa kompilaayinsiidha. Dhadhisiinsi hayyaduroonni ABO'f KFO warri jara keessa jiru jedhanii tokko godhuu dhabuun akkasumatti hafeetiin maarchii tokko irratti guyyaa guddaadha maarchii tokko. Kanaafuu maarchii 2-3 irratti sagantaa hiriira guddaa waan adda addaa qopheessuu waan danda'a ilaalaa jirruuf yeroo Jarmanii keessatti Niiwuyoorkii keessatti illee maaltu ta'uu qaba jedhee waan lallaalaa jirruufi kana qofa osoo hin ta'in waan hedduu lallaalaa jirra. Oromoon hedduu namaa jirtanii hedduu galatoomaa biyyoota baay'ee irraa Poortilaand irraa, Kolooraadoo, Mizuurii irraa biyyoonni asitti firaarii argine irraa hiriiraaf qophaa'aa jirtanii jabaadhaa baay'ee natti boonsitanii jirtanii hiriira kanaaf qophaa'u as DC irraallee bakka adda addaa irraa hiriira qopheessaa jirtanii hiriira baatan kana irratti suuraa ka'aa dhaadannoo keessan dhaadannoo warri siyaatiin na gaafatanii jirtanii isiniif ergeen jedha dhaadannoo kana koomunitii irraa nagahee jedhee isin ammandi godhaa akka isiniif tolutti sirreessaa hin jedha. Suuraa nuuf ergaa suuraa keessan hoo dandeenye jenne kompaayil gochuu barbaanna akka isteetaanii because wanni kun seenaadha. Jijjiirraa wanni isin jalqabdan kana isin waan dadhabdaniif waan beeknuufi isin eegdeemtaniin booda akka haalli mijaa'uufi dargaggoon isiniin jedha. Naganaaf nagaatti naa bulaa. Nagaa keessan hin xiqqeessinaa, hin ifatinaa, hin gaddinaa, dogoggortaniitiin bara maraa pettishina goonaa. No, pettishina godhuu dhabdee maal naa goota Ameerikaa teettee. Ameerikaa teettee yookiin Yuurooppin teettee kan pettishina isaanii hin goone kan hiriira baane maal naa goota. Dhugaa dubbannee jenne maas teettee dhukaasaa jirta. Sigalee kan dhukaasullee haa dhukaasu. Yoo dhukaasu barbaade biyyatti galee dhukaasii jedhe sigalee as taa'ee wanta kan godhu namni garii wanta kan godhu wanni inni godhu walgeettii namaa dhufee hamilee namaa balleessuu qofa gaafii hin taane dhiyeessuu qofa. Yeroon sun dabree jira. Yeroon kijibaan tokkummaa kijibaaf dhufee jira. Amma Oromoon dhugaa yoo kaatee Oromummaan yoo itti dhagahame. Dhugumaan warri kun Oromoo fooka du'aa jiraatan taate yoo Oromummaa onnee keessa jiraate taate garnuu baate jedha. Akkuma gaafa Hacaaluu roorrisne ru'ii warroota kanaa isaaniif otoo hin ta'in ofii keenyaaf hambisuu qabna. Ru'ii warra kanaa jechuudha. Yoo wanni kun xiqqoo tasgabbaa'ee ta'e waan biraallee haasa'uuf deemaa
ammaati kan kee gabaabaanii ayyuu abbuu warra biyya jirtanii hiriira kana itti hirmaachaa qophaa'aa jirtanii naannoo Adaamaa keessa waraanni guutuudha jedhanii akka dhagahetti achillee anillee hin jiru poolisiin make sure akka bakka tokko wata kan kaa'ee jedhaa jira obboleeyyan kee ka jalduurra jirtanii ka amborra jirtanii keenya isin irra jirti ija addunyaa isin irra jirtanii maa hojjetti dhandhacha hiddii Oromoo achi waan ta'eef ijoolleen Oromoo Wallagga keessaa kan Boorana keessaa Finfinneen teenna yoo jette Finfinneetti lafa qabaatteeti miti. Gamoo Finfinneetti godaanuuf yaaddeeti miti. Because obboleeyyan keenya qabeenya keenya isin yoo argattan galee gantuun qoodeetiin akka waan nuuf isin gargar godhe kanatu warra garaa kana yeroo gabaabatti abbaa qabeenyaa ta'eef gargari dogongoranii ofumaa jiraatiyyuu hadda kan himataa jiran kana warroota kana tokkoon godhe malee isin miti. Qabeenyi isinii malee keessanii kaabbaa keessaniiti akaakayyuu keessaniiti. Yeroo biraa deebinee haasofnaa kanaafiyyuu warri Amboo, warri Jalduu, warri Finfinneen hundi jirtan keessattiyyuu dhaamsa kee guddaa isiniin jedhaa galatoomaa fayyaanaa ta'a. Kan gaarii.